Inspektar Naamani. Naamani jechuun maal jechuudha? Dooktar Eebbaayinu caalaan beeka. Giftii yaaluudhaaf namni sarara dandeettii qabu tokko iyyuu jiru. Ati amanuu baattus ajjeechaa urjii duuba jira jennee akka nu shakkinu beekta. Isa nan beeka. Kanaaf nama urjii ajjeese jennee shakkinu giftii yaalu jetta? Natti himi. Tokkoffaa dhimma seenaa waan adda baasni hin qabnu. Shamarreen sun urjii haa taatu, seenaa haa taatu, amma yuunaatti wanta adda ba'e tokko illee hin jiru. Seenaa yoo taate urjiin dhuguma duuteetti. Isheen kun urjii yoo taate giftii utuu hojii keenya ilaalu rakkoo keessa gashina jechuudha. Homaa rakkoo keessan galchina. Hospitaala Dooktar Eebbaan hojjetu keessa geessitee homaa rakkoo irra ga'u jechuun maal jechuudha? Giftiin amma balaa irra ga'eef yaala cimaatu ishee barbaachisa. Ishee yaaluudhaaf immoo dooktara cimaa ragaan baameef Eebbaa kan caalu jira. Kanaaf dooktara cimaan hojii isaatiif ragaan isaa baame Dooktar Eebbaadha jechuudha. Elaan inspektar. Ani dhimma kana irratti itti gaafatamummaa sanan fudhadha. Ani itti gaafatamummaa sanan fudhadha jechuun maal jechuudha? Yoo waan tokko irra ga'e maal gochuuf? Mee maal gochuu danda'a? Yoo ajjeese Maal? Eeyyee yoo ajjeese yeroo sana eenyu dubbata? Waan kana arbeessaa waan jirtu sitti hin fakkaatu? Hinumaayyuu Dooktar Eebbaan dhimma nama ajjeesuu irratti waan hojjetu sitti fakkaate? Ela na dhageessa ani nama urjii ajjeese qorachuun dhufe. Namni dabalataa du'ee hojii dabalataa qabaachuun barbaadu. Kanaafuu atattamaan giftiin hospitaala sana akka baatu godhe. Simboo waan kana maalootas gabbaa'itti yaadi. Kanaafuu ati kanan gootu taanaan aannan godha. Hospitaaliif dooktarri meeqa biyya keessa guuteetu jiru Dooktar Eebbaa akka filannoo dhumaatti yaaduu kee dhaabi. Simboo. Sitti meera. Maali dheebi? Giftii. Giftii? Giftiin maal taate? Abshir, jabaadha. Ani garuu nama carra dhabeessa akkamiiti? Carra dhabeessa? Nama jaalalaaf hin uumamne jechuun kan akka kootiiti. Dhiisi malee akkamittiin akkas jette? Jireenya koo keessatti jaalalli yeroo lama na qabe. Ishee jalqabaatiin nan maraadhe. Kunoo isheen lammataa immoo akkas taateetti. Kanaafuu carra dhabeessi na caalu keessaa dhufa. Jira? Giftiin maal taate? Homaan taane bara. Moo namni hospitaala galee hundumtuun du'a? Maaliif itti moortu? Eeyyee sirrii keeti. Inumaa ani carraan qabu. Miira ofittummaan sirraa argaa jira? Ofittummaa? Eeyyee. Yeroo kanatti waa'ee fayyummaa giftiidha malee kanatti yaaduu qabdu. Waa'ee jaalala keedhaa kanatti yaaduu qabdu. Kanas dhugaa jette. Of jaallataan ta'e miti. Miirri ati keessa jirtu naaf gala. Garuu moo wanti hundumtuu ni darba tole? Ammas garuu fedhii kee dursii ta'an hin jedhin malee haalonni na ajaa'ibaa jiru. Akkamitti? Beektaa? Jaalalli jalqabaa hin dagatamuu jedhu. Garuu soobadha. Addunyaa kana irratti wanti hin dagatamne hin jiru. Onni ofiitiif yeroo yoo kennan irra deebi'ee ni jaalata. Yeroo jaalatu immoo jaalala kee duraa caalaa jaalate si dagachiisa. Giftii amma kanaatti jaallattee turte? Sirriitti malee. Jechuun amma jiitu jaallatte caalaa moo? Kuni mooraajii maaliiti? Amma haala akkamirra jirti? Haala gaariirra jirti jedhee sinsu. Koomaa keessa jirti. Koomaa keessa jechuun maal jechuudha? Of hin beektu, hin dubbattu. Teessoon ishee mataadhaan irratti kufte sun konsheessinasii akka dhabdu ishee taasiseera. Konsheessinasii ishee akka dhabdu taasiseera jechuun maal jechuudha? Kana booddee wanta ta'e hundumaa yaadattu? Akkas miti. Namni ogallaalee hundi waan darbe hunda dagata jechuu miti. Kanaafuu giftii waan hunda yaadachuu dandeessi. Garuu immoo dubbachuu hin dandeessu. Carraan fayyuu ishee immoo akkami?
Yaala gahaa yoo argatte fayyuu dandeessi. Garuu immoo yeroo fudhata wantichi. Dooktar Eebba. Oo. Giiftiin hospitaala biraatti akka yaalamtuun barbaada. Maaliif? Du'a urjiitiin wal qabatee namoonni isheetti dhiyoo jirtan hundumtuu shakkamtoota. Giiftiin immoo obboleettii urjiiti. Situ ajjeese yookaan ajjechaa ishee keessaa harka qabdi jechuuf yeroon isaa turuyyuu jechuun amma ragaan sirrii argamutti. Giiftiin hospitaala nan hojjedhu keessatti yaalamuun ishee fayyaa isheetiif sodaachisaadhaa? Akka hubattu abdiin qaba. Ogummaaf dandeettii kee shakkuu kootuu hin taane qajeelfama hojii kootii dursuuf jedheen. Sirriittan si hubadha. Rakkoon qabu. Hospitaalan keessatti hojjedhu keessaa amma baasuu dandeenya. Galatoomne. Baasii isaa garuu yaaddeettaa? Baasii maali? Baasii yaala isheetiif kaffalamu. Kan si dhibu jiituu booda onneen koo dubartii biraatiif hin banama jedhee gonkumaa yaadeen beekuun ture. Garuu sana booda giiftii wajjin walitti dhiyaanne. Barsiisaa Biqilaa fi barsiistuu Hawwiin akkan ishee jajjabeessuuf gara isheetti na ergan. Jechuun koo akkan ishee gargaaruuf. Garuu ishee jajjabeessuudhaaf dhaqeen isheen na jajjabeessite. Jiituu dagadhee jaalala isheetiin akkan qabamu na goote. Ishee jajjabeessuuf dhaqeetan jaalalaan na jajjabeessite. Kun hunduma keenya iyyuu ajaa'ibeera. Atis ishee jijjiirteetta, isheenis immoo sirriitti si jijjiirteetti. Waan si ajaa'ibu ani yeroon isheetti dhiyaachuudhaaf yaalu jiituun natti dhiyaachuudhaaf yaalaa turte. Dhugaa jettamoo inaaffaa keessa galte jechuudha? Inaaffaa keessa maal galti? Maalidha ree? Waan namni gate tokko yoo kaastu namni hin jaalatu. Giiftii wajjin xiqqii keessa galteetti. Amalli namaa akkasi. Yeroo nuti harka isaarra jirru bakka nuuf dhabee yeroo nuti nama biraa jaalannu gadaantummaan itti dhaga'ama. Ajaa'ibadha. Warqeen harkarraa qaban sibiila dhasa jedhamu jechuudha. Akkas jechuudha. Mallee namni ijaaf argaadhaan si jibbu. Sagalee kee dhaga'uu namni hin barbaanne har'a maaltu argamnaan si haasofsiisu malee jedhee si rakkisa. Leeriyaa koo shamarran akkasi. Yeroo si dhaban gatiin nama sanaa kan isaaniif galu. Si haasofsiisuun barbaada gaafa siin jettu maal jetteen ree? Anis dabaree kun fuula dhawwadhe ka. Haaloo ba'u jechuudha. Akkas fakkaata miti. Garuu an akkas yaadee miti. Maal yaaddeeti ree? Yaadni giiftii na booji'ee ture. Abdii haaraa hamman uffadheetti akkanatti dhaga'amu na taasistee turte. Yeroo dheeraa booda gammachuu haaraa naaf kennitee turte. Phaawulos Nyonyoo beektaa? Lakkin beeku. Boo'ichoo. Maal? Bo'uu moo? Eeyyeen. Mana gaddaatti dubartii tokko yeroo boossu argee baay'ee itti toltee achi itti dhiyaatee walii galan. Kan si dhibu booda irratti haadha manaasaa taate. Ajaa'ibadha. Kanaafuu ati Phaawulos Nyonyoo bara keenyaati jechuudha? Akkas jedhii fudhadhu. Kana booda inumaayyuu Phaawulos Nyonyoo jedheen si waama. Fayyaan ishee sadarkaa maaliirra akka jiru waan sii galan natti hin fakkaatu. Kanaaf na hubachiise. Hela. Namni sadarkaa yaala akkasiirra jiru hospitaala dhuunfaatti yaalamee irra filatamaadha. Gama qulqullinaaf hordoffiitiin jechuu kooti. Kunimmoo hundaafuu ifadha. Garuu immoo namoonni akka giiftii rakkoo faayinaansii qabaniif ulfaataadha. Taayifoodii yookiin dhukkuba qorraa dhukkubsatte miti. Maarree hospitaala jiran keessaa hospitaalli dhuunfaan kan keessan qofatu jira? Keenya qofa miti. Garuu immoo hospitaala barbaadde yoo dhaqxe qarshii 17,000 akka 20,000 gaafatu. Kanaafuu 20,000 guddaa ta'eetiire? Lakki. Garuu immoo kun kaffaltii jalqabaati. Yoo akkam baay'ate guyyaa 9 qofaaf fayyada. Namni ICU keessa galee yaalamu immoo akkuma turtii isaatti kaffaltiin isaa dabalaa deema. Giiftiin immoo torbanoonni darbe ji'ootaaf iyyuu turuu dandeessi. Hela. Qorannoo siitis kaanii qofaaf 15,000 kaffaluu dandeessi. Kana malee immoo qorannoowwan garaagaraa dabalatee qorichaaf sireedhaaf meeqa akka kaffaltu yaaddeetta? Hammam ta'a? 200,000 haga 300,000. Maal? 300? Fayyaa ishee duraatti deebi'uudhaaf amma akka turtu waan hin beekneef malee kana oliyyuu fudhachuu danda'a. Kanaafuu hospitaala keessa nama midhistuuf.
Parsantii dhibba. Akka? Eeyyee. An hospitaalicha keessaa sheeriin qaba. Kanaafuu bilisaan akka yaalamtu taasisuu nan danda'a. Amma yoonaattis maallaqni hin kaffalchiisin jiru. Afaan kamiyyuu sitti meessiif gala? Afaan barbaadee jaalalli dandeettii afaan kamiyyuu dhaga'uu qaba. Akkas taanaan maaliif kan kee dhaga'uu dadhabeera? Kunoo na dhaga'uu irra dabartee na dhaggeeffachaa jirta miti. Ilaa gumii nuti namoota gurguddoodha. Kanaafuu akka umurii keenyaatti yaaduu qabna. Jaalala umuriif gulantaan barnootaan daangessu isa jedhu dhageessin beektuudha. Ani siif miira jaalalaa hin qabu. Yeroo 100 irra deddeebi'ee sitti immoo yeroo nuti waliin turre hundi isaa dogoggora ture. Hiree irra deddeebitee yeroo 10 dogoggora naan hin jedhin. Dogoggora yoo ta'es balleessaan koo maali? Natti mika. Yookiin otoo hin barbaadiin harka kee qabee dogoggora kana keessa si galcheera? Natti mi? Maaliif callistan natti mi? Si dirqamsiisee waan ati gootee jira? Dakki. Maarree ergan si dirqamsiisne ta'e maaliif yeroo 10 ofii kee qulqulluu gootee naan kamaana goota? Gumi. Ana akkas hin jenne ani ofii koo qulqulluudhaati moo yakkamaadha sin hin jenne. Dogoggora yeroo sin jedhu si qofaan osoo hin taane anis keessan jira na amanu. Waan kana ammatti yaadduun walitti irratti of adabeera. Itti gaabbeera. Gaddeera. Na amanu. Namni waan balleessetti hin gaabbamti. Anis ofii kootti deebi'ee itti gaabbeera. Kana boodas gammee gaddisiisuun barbaada. Ani weere. Ani sin gaddisiisu? Onnee koomaa tokko iyyuu hin beekne itti siqxee eega jaalala barsiistee booddee ofii keetii murteeffattee yeroo deemtu maaltu itti dhaga'ama jettee yaaddeetta? Bakka riphee taa'u maaliif na kaasteera? Akka namni xumursiisne osoo beektu maaliif wanta kana keessa na galchite? Natti mika bareedduu ko. Kan koo akka hin taane osoo beektuu natti dhiyaatte. Akka gammeetti deebitu isa xumuraa kee akka godhattu osoo beektuu maaliif natti taphatte naan? Yeroo hundumaa suma yaada. Kanaaf immoo sitti gaafatama. Ani maalin balleesse? Maalan balleesse naan hin jedhu. Atis jaalallee gammee akkan ta'e osoo beektuu natti dhiyaatte bara. Guyyaan isaa ga'ee amman gara isaatti deebi'utti yeroo si wajjin dabarsuuf malee. Ati homaa waan tokko iyyuu nan fayyadu jettee maaliif natti himte? Gumi. Maaloo kana caalaa nan dhiphisima. Akka ittiin na jalaa dhiphattu hin barbaadu. Garuu yeroo dhumaa kan gaaffii tokko si gaafadhu. Maali? Maaliif natti himte? Maal jedhee? Kanan si barbaade miira koo yeroo muraasaaf. Garuu jaalalleen koo dhugaan kanaan egeree koo olii yaadee gammeedha jettee maaliif natti himte? Guyyaan isaa ga'ee amman gara isaatti deebi'utti yeroo si wajjin dabarsuuf malee. Ati homaa waan tokko iyyuu nan fayyadu jettee maaliif natti himte? Gumi. Maaloo dira waqa kan caalaa umaanaan hin jedhu. Maarree kana naaf deebisiiti kan biraa homaa tokko iyyuu siin hin jedhu. Maal siif deebisu? Maal akkan siin jedhu barbaadde? Miirri kee yeroo sana waan jijjiirame qofaaf maaliif natti taphatteera? Guyyoota akka yaareeffachuu akka barbaadde natti himi. Jaalallee kee dorgomaa hin qabne kaawwattee anaan akka carraa lammaffaatti natti fayyadamuu kee maaliif natti himi? Gumi. Nan gadda kana caalaa umaa siin jechuu hin danda'u. Eenyudha? Hin beektu? Eenyudha? Urjii. Urjii jechuun ishee kan. Urjii jechuun ishee duuteedha? Eeyyeen. Akkamittiin?
akkamitti jechuun maal jechuudha? Akkamittiin amma kana wal fakkaachuu dandeenya? Wal fakkaattu moo sillachuu tokko? Urjii yookaan seenaa abbaa barbaadde ta'e ani garuu obsa koo fixachaa hin jiru. Bakka waalcha urjii qonnee ilaalleera. Garuu reeffi urjii achi hin jiru. Utuu kana qorachaa irratti gidduutti dhufte. Kun hundumtuu akka tasaatti wanta ta'eedha. Dubbadhu ati eenyudha? Seenaa akkamittiin ta'uu danda'e? Ajaa'ibadha. Warqeen harkarraa qaban sibiiladha isa jedhamu jechuudha. Akkas jechuudha. Mallee namni ijaaf argaadhaan si jibbu. Sagalee kee dhaga'uu namni hin barbaanne. Har'a maaltu argamnaan si haasofsiisu malee jedhee si rakkisa. Ileera koo shamarran akkasi. Yeroo si dhaban gatiin nama sanaa kan isaaniif galu. Kanaafuu anis tapha wal fakkaataa taphachuun qaba. Jaalala koo oolchuudhaaf hiree yeroo muraasaaf na dhabuu qabdi. Bakka reebee taa'u maaliif ni kaastaa? Akka nama ta'uusis na sooftu. Maaliif wanta kana keessa na galchite? Natti mika bareedduu kun. Dogoggora yoo ta'es balleessaan kun maaliif? Natti mika. Yookiin otoo hin barbaadiin akka kee qabee dogoggora kana keessa si galcheera? Natti miti. Maaliif callista natti miti? Si dirqamsiisee waan ati gootee jira? Kanan si barbaadee miira koo yeroo muraasaaf. Garuu jaalallee koo dhugaan kanaan eegalee koolii yaadee gammee dheettee maaliif wanti miti? Guyyaan isaa ga'ee amma gara isaatti deebi'utti yeroo si wajjin dabarsuuf malee ati homaa waan tokko iyyuu nan fayyadu jettee maaliif wanti miti? Miirri kee yeroo sana waan jijjiirame qabuuf maaliif natti taphatteera? Guyyoota akka yaareffachuu akka barbaadde natti miti. Jaalallee kee dorgomaa hin qabne kaawwattee anaan akka carraa lammaffaatti natti fayyadamuu kee maaliif natti miti? Waa'ee seenaa maalirra geesse? Waan qulqulleeffattee qabdaa? Maal akkam godhuun beeku? Ani garuu waan tokko yaade. Maal?
waa'ee obboleettii isheetii waan qulqulleeffachuu dandeenyu natti fakkaata. Jechuun waa'ee iftuu mana yaalaa Dooktar Eebbaan keessa. Isa qulqulleeffadheera sitti mun dagadhe. Akkami dhugaa moo sobaree? Inni dhugaamadha. Dhugaa? Eeyyee. Waan ajaa'ibaati. Dooktar Eebbaa gaafattee? Lakki isa gaafachuu hin barbaanne. Dhugaasaa ofii makkoo irra ga'uu waan hin barbaadeef mana yaalaa sana qaamumaan deemeen qoradhe. Namicha kana jabeessitee qabdeetta. Beeka. Tolee dhiiseera. Akkami mana yaalaa sanaatti ragaa argatte qabdaare? Yeroo jedhame sanatti taatee ta'e hundumaaf ragaa jiru hundumaa fuudhee ilaalaan ture. Akkuma seenaan jette shamarree iftuu jaalarra akka turtee fi wanti hundumtu dhugaa akka ta'e hin bare. Waan ajaa'ibaati. Akkamitti ta'uu danda'e? Akkamitti ta'uu dandeette waan yaadachiifte. Seenaatti suuraa urjii agarsiiseen ture. Maal sin jette? Akkuma tamanaan jette akkamitti ta'uu danda'e naan jette. Giiftii deemtee gaafatte? Iyyee ganamachuun baay'ee nama gaddisiifti. Sitti dubbatteetti? Lakki nama deemee dubbisu baruu jalqabdeetti garuu haasa'uu hin dandeessu. Anis kaleessa yeroo deemu akkas turte. Dubbachuun barbaaddi garuu immoo dubbachuu hin dandeessu. Iyyee sirriidha. Jecha tokkoyyuu dubbachuu dadhabdee bakkuma ciistutti mataa ishee sochoosti. Baay'ee nama gaddisiisti. Of gadhiistee yeroo ishee liblib gootu baay'ee garaa na nyaatti. Yeroon ishee ilaalu immoo kun jibbee ture. Garuu carraa fayyuu ishee akkamidha? Dooktar Eebbaa subsiistittaa? Eeyyeen fayyiti jedhe. Garuu immoo yeroo fudhachuun isaanuuf. Kaleessa garuu waliin deemna jennaan maaliif na dibde? Beellama hin qaban ta'e. Beellama maali? Biiftuu waliin wal arguuf beellama qabannee ture. Ishee arguu deemee. Biiftuu? Eeyyee. Ishee naachuraalii barattu. Jiituu waliin illee kutaa tokkodha. Isheellee beeka. Maaliif naa ibsita? Garuu immoo ishee waliin erga yoomiti walitti dhuftanii beellama qabaachuu eegaltan. Ta'us egaa namni wal argina jennaan lakkiin jedhamu mitiire? Tole. Tole jechuun maal jechuudha? Homaa sirriidha jechuu kooti. Galagalchiteetta bara. Yoon dogoggoruu dhabaadha. Biiftuun ishee waggaa tokko dura sin jaalladha sin jechaa turte miti? Eeyyee. Rakkoo maalii qabare? Gaariidha. Maal jechuu barbaaddeeti? Homaa? Yeroo isheen suurota sana ilaaltu miira ishee irraa waan hubatte hin qabdu. Baay'ee rifatte. Waaqni lafti ishee liqimsuutu ishee dhibe. Atoo maan jenneeni? Itti iyyaas itti dheekkamaas tureera. Garuu baay'ee rifachuu ishee irraa kan ka'e dheekkamsa koomaattuu lakkoofne. Irra deddeebitee akkamitti jecha jedhu qofa dhageessisaa turte. Kanaaf iyyuu urjii miti jechuudha. Siif taatoo jabaan eenyudha? Anoo taatoo jajjaboo baay'een beeka. Hundi isaanii iyyuu anaaf tokkodha. Taatota jajjaboo ati beektu kana agarsiisa. Taatummaa jabaan eenyu bira akka jiru beektaa? Eenyu bira? Yakkamaa bira. Akkamitti? Yakkamaan tokko yakka isaa dhoksuuf taatee inni godhu Hooliwuudiif Booliwuudii keessa jiru. Kana kan bartu qorataa yoo taate qofa. Kanaaf iyyuu seenaan seenaa miti. Urjiidha malee fakkeessaa jirti naan jechaa jirtaa? Tarii? Qormaata akkamiiti? Waan hundaafuu Dooktar Eebbaaf seenaan qobaatti wal arguun qaban. Maaliif? Akka shakkii kootti seenaan urjii yoo taate kan deebitee dhufteef isa gadoo ba'uuf waan ta'eef. Inni dhugaa kee ta'uu danda'a. Garuu wanta ati jechaa jirtu kun hundumtuu anaaf gaaffiidha beektaa? Ajjeesuu dandeessi. Innis urjii ta'uu ishee yoo bare ajjeesuu danda'a. Kanaafuu akka qobaatti wal argan gochuu hin qabnu. Gaariidha. Ani akka isaan waliin argine gochuun nan danda'u. Atoo maal yaadde? Jechuun koo seenaan akka isheen urjii taate waan mirkaneeffatte yaadii wayii jira? Amma naa dhufeera. Maalidha?
Maal dhabu? Filaashiin ni alaabale. Filaashii? Eeyyee. Argiteettaa? Eeyyee. Anatu fuudhee ture. Waan keessa jiru agarteettaa? Maaltu keessa jira? Lakki waan biraa miti. Sin fayyadu. Sodaa fi naasuun kee filaashicha keessa citiin biraa waan jiru fakkaata bara. Lakki waan dhoksan qabu. Viidiyoowwan yeroo opereeshinii hojjennu waraabnetu keessa jira waan ta'eef malee. Akkuma beekamu yeroo opereeshinii dhiiga baay'eetu dhangala'a. Wanti sammuu namaatti hin tolles waan baay'eetu achirra jiru. Kanaaf isa ilaalte akka hin jeeqamneef jedheen. Siif jedheen kana biraan immoo qormaan dhiyaachaa jira miti kanaafuu isa ilaalte akka hin jeeqamneef jedheen. Sumaa yaadeen tolee wanti biraa wanti dhoksu jiraatee miti tolee. Wanti ta'ellee jira. Dooktar Eebbaa. Wanti siin jedhan dhugaa ta'uu hin oolu. Yoon dogoggoruu dhabaadhe. Biftuun ishee waggaa tokko dura sin jaalladha sin jechaa turte miti? Eeyyee. Rakkoon maalii qabare? Gaariidha. Maal jechuu barbaaddeeti? Homaa? Garuu waan kana gochuu keetiin duraan waan tokkoon si gorsa. Maalidha? Wanti kun milkaa'us milkaa'uu dhiisus waan danda'uuf carraa tokko naaf kenni. Yaadni kee boolla lixuu danda'a jira. Yaaduma mataa koo naaf wayya. Qoraattiidhaan jedhu mitiire. Jaalalan hinaaffaadhaan dhabee. Malaan deebifachuu hin danda'u. Eenyu jedhee akkasii waamutu bitaan itti gale. Urjii moo seenaan siin jedha. Inspektar Maasii, amma dhugaa jiru sitti haalonni baay'ee na ajaa'ibaa jiru. Namni amma kana wal fakkaata jedhee yaadee hin beeku. Urjiidha wal fakkaachuun koo eenyummaa koo ni jijjiira jechuu miti. Kaleessa seenaan ture har'a seenaan. Maaliif? Ilaali. Waaqa koo maalidha? Urjiin bifa kanaan ajjeefamte. Anaani giiftii koo akkam garaa nama nyaatti maalu. Miti? Nama gara jabeessa akkamitti haala kanaan ajjeese? Maqaa Rabbiiti. Tole giiftii koo. Natti kenni. Fidi wiigicha fidi. Kanaaf ammas urjii miti moo seenaadha?